Awwaalsaa fi awwaalcha artistiin Hogoo Banaa bakka maatiin waahildanii fi dinqisiifattoonni isaa argamanitti magaalaa Adaamaatti raawwateetii jira. Sirna geggeessaa istaadiyeemii magaalaa Adaamaatti raawwate irratti jaallattoonni fi dinqisiifattoonni artistiin Hogoo Banaa kumaatamaan lakkaa'aman kan argaman yoo ta'u, abbootiin gadaa fi abbootiin amantii bakkichatti argamuun kadhannaa taasisaniitii jiru. Qeerroo fi qarneen sirna awwaalcha artistiin Hogoo Banaa irratti argaman hedduun diddaa murna aangoo irra jiru irratti qaban dhageessaniitii jiru. Hooggantoota ABO dabalatee hidhamtoonni siyaasaa manneen hidhaa aanaa hamma federaalaatti jiran hundi akka gadhiifaman, ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa qaama walabaan akka qoratamuu fi ajjechaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafataniitii jiru. Boqachuu artistiin Hogoo Banaa hordofee namoota siyaasaa bebbeekamoo, artistoota, gaazexeessitootaa fi hayyoonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gadda itti dhagame karaa fuula miidiyaa hawaasaatiin ibsataatii jiru. Hayyoon siyaasaa Jawaar Muhammad artistiin Hogoo Banaa dhaloota sadii qaree qabsootti bobbaase jechuun faarsee jira. Namoonni bebbeekamoon biroo waa'ee artistiin Hogoo Banaa maal jedhan gabaasa bal'aa qindeessineetii jirra. Adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen artistiin Muhammad Goobanaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti qooda seenaan hin dagannem goota qabu ta'uu yaadachiisuun boqachuu isaatti ammoo gaddi guddaan itti dhagahamu ibseetii jira. Muhammad Faantaallee gabaasa isaa qindeessee jira. Ajjechaan jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu qaama mootummaatiin raawwatamu paartiin Biltsiginnaa damee Oromiyaa abane ta'us yakkasuu kaneessaa raawwatame kana mootummaa keessaa gara nama dhuunfaatti dhiibaa akka jiru maddeen keessoo sirnichaa ibsaniitii jiru. Uummanni Oromoo ajandaa sobaa Biltsiginnaan gadi baafteen burjaaja'uu osoo hin taane qabsoo itti jiru tokkummaan galmaan gahuutu irra jiraata jedhan qeerroon Oromiyaa OMN bilbilaan dubbise. Ayyaana Coophaa sababeeffachuuf finxaaleeyyiin Amaaraa bifa ijaarameen socho'aa turan waajjira dhaabbata dhimma Islaamummaa naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daar keessatti argamu diiguuf yaalii taasisuu isaanii raadiyoon Jarmanii